Fiilmiin Afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamuun qophaa'ee galma tiyaatira biyyaalessaatti sirnoota garaagaraatiin guyyaa har'aa kana eebbifamee jira. Fiilmiin kun daayirekteera walleewwan adda addaa ta'uun aartii Oromoo keessatti hojii qulqullina qabu hojjechuun kan beekamu Leencoo Fiqiruutiin qophaa'e. Leencoon akka jedhutti fiilmiin kun maallaqa miliyoonaan hojjetamu iyyuu malee waa'ee maallaqa isaatii ajandaa gochuurraa daawwattoonni keenya hojii qulqullina qabu ta'uu isaatiin akka tilmaaman feenaa jedhee jira. Sirna eebbichaa irratti hayyoonni aartistoonni bebbeekamoon keessummoonni garaagaraa fi jaallattoonni fiilmii argamanii jiru. Fiilmii Abbaa Malkaa irratti barattoonni akaadaamii taatummaa Abbaa Lataa irratti kan hirmaatan ta'uun ibsamee jira. Qabiyyee fiilmii kanaas beekumsa safuu fi duudhaa uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffate industirii fiilmii Afaan Oromoo guddisuu keessatti gahee olaanaa qabaachuun eeramee jira. Fiilmii kanarrattis taatonni 100 ol hirmaataniiru. Sirna eebba fiilmii Abbaa Malkaa irratti ilmi aartist Adimaasuu yookaas Abbaa Lataa Amantii Adimaasuu biyya Ameerikaa irraa affeeramee irratti hirmaatee jira. Fiilmiin kun daawwattoota biratti jaallatama guddaa kan argatee fi sadarkaa fiilmii Afaan Oromoo caalmaatti kan ol kaasee ta'uun dhugaa ba'ameefii jira. Barattoonni Abbaa Lataa Aakting Akaadaamiitti barachaa turan 80 ta'anis guyyaa har'aa kana eebbifamanii jiru.